immoo yoo share gootan artistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Soonaa Takkaleeyyuu hedduu fayyaduu kan danda'udha jechuudha. Egaa kanaafuu sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee feesbuuk, tiiktaak wantoota qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya osoo gara viidiyoo isin hin dabarsin dura yuutuub chaanaalii kana immoo sabiskiraayib godhaa akkasumas illee viidiyoo asirratti argaa jirtan kanas illee laayik sheer godhaa uummata bukkeedhaan gahaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin dabarsu. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e kun artistiin Soonaa Taakkalee wallee bareedaa fi hedduullee kan namatti toluun qabatee dhufaa jira jechuudha. Mee akkamitti simatu isiniin jecha artistiin keenya egaa akkuma as fuulduratti agartanii kileeppii xinnoo illee karaa sooshaal miidiyaatti baasee maxxansee ture jechuudha. Kun immoo kan irratti dhufu yuutuub chaanaalii mataa isaa banatee irratti kan gadhiisudha jechuudha. Daawwattoota keenya yuutuub chaanaalii isaa arganna kan jettaniif immoo diskiripshin booksii keessa yookaan akkasumas illee koomentii jalatti illee piin godhee isiniin ka'a jechuudha. Haxanii achiin sabiskiraayib gochuu fi dandeessu jechuudha. Egaa artistiin keenya kun kanaan dura uummata bukkeetti illee hedduu jaallatamummaa kan qabuu fi keessumayyuu dhiyeenya kana warra boolii kan jedhuun sirba baay'ee bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee uummata bukkeetti jaallatamummaa guddaa daran ittiin argatee ture jechuudha. Garuu akkuma beekamu egaa sirbi isaa sunis viiyuu gara miliyoona 26 fi isaa olii kan qabudha jechuudha. Sirbi isaa kun akkasumas illee yeroo dhiyoo gidduutti viiyuu guddaa kan argate ta'een beekameera jechuudha sirbichi. Akkasumas uummata bukkeetti jaallatamummaa hedduu fi akkasumas illee baay'ee illee kan namoonni baay'een itti bashannanan kan ta'edha jechuudha. Akkasumas illee ergaa gurguddaa dabarsuu kan qabudha jechuudha sirbi isaan suni. Akkuma beekamu amma immoo sirba haaraa Afrikaa kan jedhu dhufaa jira jechuudha. Akkuma beekamu artistii jaallatamaa kan ta'e artistii Yoosan Geetahuun sirba haaraadhaan akkuma dhufaa jiru ta'e keessumayyuu gidduu kana torbee kana gidduu jechuudha sirboota afaan Oromoo gara 5 artistoota jaalatamoodhaan kan gadhiifamudha jechuudha. Sirbi baay'een gidduu kana kan jiranidha. Egaa sirba isaa kanatti immoo baay'ee kan itti bashannanuu fi akkasumas illee ergaa guddaa kan dabarsu jennee abdanna. Kanaafuu artistii keenya kana bukkee dhaabadhaa. Viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Artistii keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii kana bukkee dhaabadhaa. Hundumti keessanuu jaalala fi wanti itti agarsiisa sappoortii keessan illee itti agarsiisa isiniin jedha. Yaan akka gamanummaan artistii keenya kana warra nu jaallatan koomentii jalatti lakkoofsa 2 immoo barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra gabaadhe kana ture. Amma xumura qophii waan na wajjin turtaniif galatoomaa jecha amma sirrii deebi'een jedha. Warri chaanaalii keenya kana sabiskiraayib godhan jirtan sabiskiraayibii sana cuqaasuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya sirbisaa gaafa moommootti bu'aaraa isiniin jedha. Gama kiyyaan nagaatti.